أكلها تخوتي عالم كيس جرتنتي namni tokko yoo dhufee mana keessan saamee isin hunda fituu fale obboleessa kee tokko sibiraa hamaatee duraan si miidhaase saamaa ture obboleessa kiyya kana namiidhee duraan na saame alagaa wajjin ajjeeseteetii fi haaskaa keef wajjin fittamoo mooddee waliin dhaabbattee firraa deebiftee kee boodatti deebita gaafin Oromooniif gaafachuu qabdu arra kana arra wanni deemaa jiru Oromummaa fi Amaarummaa wal lolu jira. Amaarummaan gowwaan isaaniitii fi beekaan isaanii boodani akka uuda nama tumuu waliin sossoo'aa jiran. Oromoon ammoo siyaasaa dhaabaatii fi siyaasaa adda addaatiin ammallee sammuu teenya sossoo'aa jirti. Yoo haalamma Oromoon itti sossoo'aa jirru kanatti sossoonu taate dhabamuu keenyaatu dhufuu jiraata jechuudha. Dubarra Oromoon maal godhuu qabdi? Tachi kaayyatanii fi tadhaabbattuu fi maal jette Oromoon tadhaabbattuu fi ta'iyyiitu yaani sanii kanatti adda baafachuu danda'u qabna. Har'a Oromoon akka nama Oromootti, dhaabban Oromoo akka dhaaba Oromootti, piippiin Oromoo akka piippii Oromootti, Oromummaaf waan dhabamu Oromummaan dhabamuu deemnuuf jecha waliin dhaabbannee ifi waraana walirraa dhaabnee diina keenya bakka inni irraa ol ka'uu hin dandeenye hin geenyeeti tapha siyaasaa keenyaatti deebinaa jechuudha. Yoo haati kun nuu galuu hin dandeenye taate dhabamuu keenya jechuudha. Har'a meelaala Karrayyuu keessa maqaa jijjiiraniiti karaa muranii jiranii. Karrayyuu keessa dhufanii Oromiyaa. Soga ummata keenya har'a mootummaan isaanii wanni facaateef maaliifi haala tolfachuufi. Facaate wanni jedhaniif haala tolfachuufi biyya hunda faannoo harka naqanii faannoo waliin dhaabbatanii loluufi malee mootummaan Amaaraa akkanatti hin facaane. Waliin wal quba qaban garaa jalaan wal quba qaban saniif facaate jedhanii waraanni Amaaraa fi Oromummaa hedduutti akka ta'u godhuufi tana godhanii jechuudha. Tanaafunutu akka Oromoon dhaabbannee har'a Amaara bakka inni irraa ka'uu hin dandeenye. Ayyochi naquu hin dandeenye taate gabrummaaf dugda keessan lash godhaatii nagaa jiraadha. Galata Nadira. Alo. Alo. Chatada. Aitu gaba. Alo. Alo. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah shabu galatoma duba yaada gabaabsee tumaan isin irraa fudhaname hedduu isin eeggata. Ani yaadni kiyya uummanni Oromoo waa'ee fi Amaaraa irraa itti cidhiisee uummanni Oromoo paartii lamaan Oromoon qabdu KFO fi ABO walitti daayivarti godhanii akka itti isaan waliin hojjetan irra dhiibbaa godhuu qaban malee dhimmi PPdhaa fi Amaaraa isaan dhimma abbaa fi ilmootii wal haadha waliin nuti nun galchu. Uummanni Oromoo kanarraa agartee ibjaaree akka itti gartee qawwee hidhatee jira kanaaf qophaa'u lachuutu nuuf tokkicha kanaafuu isaan lachuutiifuu gam tokkoon wanni jechuu hin qabnu nu cinquun qabu uummanni Oromoo akkamitti ibjaarraa qofa irratti mari'achuu qaba yaadni kiyya kanumaa galatooma. Galatame fudhates. Halo. Halo. Itti fufi. Halo. Ayega. Wala yaada hadhataa jirtan. والفعل هذا خلق أبدا اسم رجع خيسر بكذا شباب ميديان أباو متى كافاو متى بي متى ميديا أمتاتي نبدي أنا وهذا بتشو ورباد برجع خيتي جوّس أن نباس ويتس خادير ورا جوّس يتس دبل البلاد جوّسني نباس ويتريس أنو تبيت وان جنو جن يكشبوا ميديت إذا لك أمتاتي هذا خيسر دقيقة فتشو ورباد نام هالو itu Fauzi. Itu apa? Fauzi lama kita kenal. Hai itu kamu. Ini gimana? كم جفتن شبه في كمان في قسمة تلاقي في التوتيخ خيسن هندن كم جفتن لقي أبديادا خرابيراتين وأنا بتقول كان جتشوك بربادة ونجرا أرانتنا تبا تبني رمودا جيرا مكا تبني رمودا أبي في خطدودا والتخول رموف يرو أومشاتي أومشتو تهو قبدي وبون دلقاي سجرتي
arraantana ummanni keenya dardarri keenya fi shamarran keenya isaan irratti abiyyirraa hidhatu qaban. Abiyyirraa biyyoonni Oromoo bira harka kaa'atu barbaade akka hote duudaa hidhachiisetti lubbuu isaaf dhaqqabuudhaaf manguddoo teenya fi haawwan keenya hidhachiisuu qaba. Qe'ee isaanii keessa deeggadhaa jee ta lubbuudhaa dhufteef himmee istoora jiru waan keessatti hafe manguddoodhaan qe'ee ofirraa eegaadhaa. Ijoolleen duraanuu karaa waboo kuttee jirti. Amma manguddoo ganda keessatti hafte. Haawwanii fi manguddoon teenya jaarsoleen qe'ee isaanii waan eeggataniin hojii karallee taatutti kenne qe'ee teessan eeggadha. Akka hote duudaan faannoon manguddoo teenya dafee keessatti hin genne istoora silalleefuu booddeessa hattuun dhuftee caccabsuu teessu hagaa fi kana manguddoo teenyaaf akka hiru yoo dhiira ta'e sanaa godhu lubbuun isaa bahuun isaan oolamtu silalleefuu sanaan jaa ana garumaan qaba. Ammoo irraa hidhatuun manguddoo teenyaaf halaali. Manguddoon teenya qe'ee fi eeggatuuf wanni biyyirraa hidhatu deemtee hidhatu halaali. Ijoolleen duraanuu bakka dhiiraa jirti. Antanaan ja'a. Hin shakkinaa irraa hidhadha. Irraa hidhadhaa qe'ee teessan eeggadha. Namni qe'ee fi eeggatuun manguddoo kanatti haatu hin qabdu. Sani akkasiiti gaa'eetiiti jidduu seenneeti lubbuu isaa baafnaahi. Lubbuun isaa duraanuu bahuun isaatu hin jirtu. Ammoo qe'ee teessan eeggatuun dirqama keessani. Oromoon keessaafuu manguddoon qe'ee fi du'arraa if oolchuuf tana bineensi waan sammuudhaan hin yaanne tan manguddoo mataa muruu deemtu ifirraa mataa muraadhaa fi harma muraa san duratti hojjetuu deemtu manguddoon teenya deemtee hidhatu. Sani har'a warri aangoo qabu waan kana akka manguddootan akka hidhachiisan yoo rabbiin himeef tana haa godhanii tanaan siniin jaagaa galatooma. Thank you. Namoonni biraas yaada keessan kanadha. Yaadni hundinuu karaa isanii banaa beekadha. Namni gurrun jiru yaada mataa keetii kanadhu. Feetu beetee jawwisa qabachuunis nu baasee jettee bilbiladhu. Yaada wal jijjiirannaa jechuudha. Jawwisi nu baasuu beetee ifuma haja beefannuunis takkaa jechuudha. Namuu yaada qabdan kan isanii mul'ate kanadha. Miidiyaan kun kan isanii. Akkana jaa isanii jennu jechuudha. Akkam jettee isanii jechaa jira. Halloo. Sina kanya tufufi, yaada kaya babs. Sina kanya tufufi. Rinda gam, tufufi. Okay. Lainni ammaa kun qulqulluu miti. Deebisi bilbila deero. Lainni ammaa qulqulluu miti jechata. Deebisi bilbila. Jarana. Simannaa jawwisaatiif qophiidha moo kami? Jawwisanii simatan moo hin simatan. Wal gabaabdu dubbiini. Tamtu fardii tamtu sunnaa yeroo ammaa tana keessatti. Halloo. Gabaabsee. Sina kanya tufufi. Nin gabaabsa haya. Nin gabaabsa. Akkami nagaa. Nagaa. Wanni gartee hote duudaadha. Ifiifuu beektee karaa takkatti hin baane wanni amma deemaa jiru wahuma gartee
maaf justice das jiran isaanii mootummaa isaanii buqqisu naannoo isaanii harkatti ni dhuunfanna jechuu sanuu dhuunfatanii bikkaan hin geenye akkanumatti duratti gartee qaaqaniituma hanjamaa godhuu barbaadan malee isinka ilmaan Oromoodhaa isaanii wannummaan isaanii wajji haasoo maali wallo isaanii wajji hirachuudhaaf moo biyyoota isaan wanni jandarraa fi wanni fi kana shawaa isaanii wajji hirachuudhaaf moo wannummaan isaanii wajji haasawanii uumalu jara kana gartee diinoota wannummaa wajjin haasawun hin jiru diinni immoo karaa tokko qabu numa cabsan yoo isaan cabuun baanne ama 150 alaanallaa miti jarri kubbar hay miniliki achitu ama tashanan gabre kana keessa wanni nuti godhamne wanti kaadha an kanumaan jechuu barbaadaati nagatti ammallee bilbiladha halo jawuu sensi bannu yetter jedhana halo kala ma ke waqti ada deh Aye tole galatuma waan biyya keenya keessatti deemaa jiru waan ulfaataa fi waan cimaadha. Akka ilma Oromoo tokkotti yoo yaada koo kennachuu barbaadu nuti uummanni kutaa 11 uummata rafeeru jechuu nan danda'a keessumaa ummata walloorraan alatti akka sabaatti kan dammaqee kan socho'aa jiru ni kaani waan mootummaan kun keenyadha jedhee waan ammatee irra afaanii fi Abiyyi irras goruu barbaadu nutti fakkaata. Abiyyi faannoon garaagarummaa guddaa hin qabu. Kanaaf akka ilaalcha kiyyaati. Lamaanuu osoo wal gogombisanii wal dadhabsiisanii baay'ee bareedaadha, baay'ee gaariidha. Garuu nuti akka sabaatti maal gochuu danda'uu qabna? Maal godhuu danda'uu qabna? Faannoon wanti amma nutti deemaa jiru kuni wanta ulfaataa waan hawaasa keenyatti deemudha. Amma namoonni tokko tokko yaadan haasa'anii Oromoon jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo qaba. Eenyuyyuu kan jijjiiruu hin dandeenye, eenyu akka barbaade gochuu kan hin dandeenye. Waraana bilisummaa Oromoo ni qaba. Rakkoon jiru akkuma sabaatti nuti ejjennoo hin qabnu sabni keenya kun. Keessumaa warri miidiyaa qabdan, warri miidiyaa hoogganna jettanii akka hafuura akka gaararraa akka OPDO ta'utu jira. Miidiyaan immoo ejjennoo yoo hin qabanne, dhaabbii yoo hin qabanne, hawaasa kana yoo daandiitti fiduu hin dandeenye. Abbaa qabsoo kana ta'uu danda'u, namoota kana hoogganuu danda'u, sirriitti yoo aandilii godhee qabatee deemuu hin dandeenye ta'e, sochoosuu hin dandeenye yoo ta'e, nuti akka sabaatti wanti nutti dhufeerutu jira. KFO fi adda bilisummaa Oromoon waliigaltee fi jaalalaa fi sirra darbanii iyyuu jaarmiyoota akka sabaaf sablammoota jiranii waliigaltee dhiibbaa sana keessatti osoo dhiibbaa godhanii haala ta'uu danda'uun uummata kana onnachiifatanii hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo osoo hidhamanii osoo dararamanii roorroo kana keessaa wareegama kana kaffaluudhaan wantoota barbaachisuu danda'u wareegama kaffalaa jiru, itti du'aas jiru, itti reebamaas jiru, dararamaas jiru. Garuu biyya alaa kana keessatti gobas alaqaa warroota ta'anii maqaa qabsoo bilisummaa Oromoon gareef kutaadhaan ta'amee jaarmiyaan Oromoon qabu dhiisanii afaan wal maajji ta'uu danda'u. Yoo gobas alaqaa fudhatee miidiyaa afarsu, miidiyaa ejjennoo hin qabne, miidiyaa hafuura girrisummaa fi hafuura caasa malummaa warra ta'anii warra kanaatti deemantu rakkoo uummata Oromoo kanarratti fidaa jira. Topic irra taa'e dhiifamachi. Okay, topikiin maal irratti nagaafachuu dandeessa wanta topikii irraa addatti deeme. Kanaaf nuti akka sabaatti wanti nutti deemamaa jiru wanti nutti deemamaa jiru akka sabaatti waan guddaadha. Kanaaf biyya alaa kana keessatti Oromoon akka waan jaarmiyaan jiru fakkaatee garoota godhanii wal jala dhaabuun wantoota godhamee qoftaaf tarsiimoo wallaaluudhaan wantoota wal danqaa ta'etu jira. Qabsoo waraana bilisummaa Oromoottis haa ta'u, jaarmiyaa Oromootti qabu haa ta'u, kanaaf jaarmiyaan Oromoo abbuma fe'etu gadi alatee jaarmiyaa Harargee yoo jedhe jaarmiyaa Walaggaa yoo jedhe jaarmiyaa Abaa Walaggaa maalii Walaggaa jedhe Arsii yoo jedhe uummanni kun faanuma girrisee deemuutu qabsoo keenyatti nutti dadhabsaa jira waan ta'eef Oromoon sirna qabaatee seera qabaatee dambii qabaatee karaa kanaan socho'ee ejjennoo qabaatee deemuun barbaachisaadha. Kanammoo carraan dhumaatiif kan furmaatatti nu godhuu danda'u waan kana kan sirreessuu danda'u hooggantoota waraana bilisummaa Oromootu yaada isaanii banee hawaasa kana xumuratti gochuu danda'u mootummaa impaayera kana gudduudhaa galagalchuu fi beektotaa fi qabsaa'ota kana mata kana dammaqsanii tooftaaf tarsiimoo xeerroo irratti godhanii
sa'aatii 24tti warraaqsuma tokko godhanii bakka jirutti uummanni kun yoo godhe hiree murteeffannaa mataasaa fi biyya mataasaa gabachiifatee deemuu ni danda'a. Kanammoo carraan irra jiru waraana bilisummaa Oromootu waan kana haanjessuu danda'a. Tooftaaf tarsiimootti fayyadamuudhaan jechuudha. Jaarmiyaa hiikan qabne jaarmiyaa maqaadhaan wal jala dhaabanii kaayyoo tokkoof deemsa tokko deeman kanaatti wal jala dhaabanii dhiisanii garaagarummaa dhiisanii waan kana furachuu kan dandeenyu gaafa biyya mataa keenyaa gadi dhaabbanni waan kana furachuu dandeenya. Kanaaf irra dabaa isaatii foloorii fi namoota baay'ee ilaaluuf jecha sinis waan kana gochuu osoo hin ta'in waan kana sirreessuu irratti miidiyaan maal fakkaatu kan jedhu sinis of ilaala. Anis nama miidiyaa keessaa hojjetu tokkodha waan ta'eef waan kana irratti dhiibbaa osoo gooneeti qabsoo keenya saba keenyatti deemsifna malee kana wanta foloorii fi laayikii argachuuf jecha waan wareegama sabni keenya qabeenyaa fi diinagdeetti dhabamaa jira, saamamaa jirra, dhiphachaa jirra, rakkachaa jirra, sabni keenya qabeenyi keenya saamamaa jira. Kanuma jechuun barbaada galatooma waan carraa. Aloo. Itti fufee. Waan dhugaa tobii jennaani bakka kanatti odoo qabxii carraa nama biraatiif hin kennine jarara obboleessi keenya illee yaada bareedaa ibsate. Yeroo ammaa tana keessatti miidiyaa shabboodhaa nuti bira waltajjii banaadhaati. Nuti abaa ofiin hin jennu, kaafaa ofiin hin jennu, piippilee ofiin hin jennu. Wanni nuti jedhu nuti miidiyaa uummataati. Yaada hundaan nu keessummachiifna. Kuni ejjennoo keenya taakka. Lammaffaa yeroo ammaa tana keessatti hambaa qabsoo keenyaa jennee waliin nu amannu waraana bilisummaa Oromoo abaa ofi kaafaa. Jaarmeenii numaatu haareenii dhalatee hin dhageenye jechuudha yamarti. Waan keessaa'u du'aa caaluu booda woboo jabaachaa dhufe malee dhaaba biraa Oromoo nuun jaaranne hagaan beekutti jechuudha. Akka dursanirra arra wayyina qabna. Arra wani nu qabnu dhumte bara wani nu qabnu deemteeti waasanii bira galte abaa kaafaa waraana bilisummaa Oromoodha. Kadalagee fi kadaleedha sawwaan biraati. Abaa fi kaafaan hoggansi nurraa hidhaa jiran. Sosochoo hin dandeenye waan isaan haga isaan jaalannuu fi haga isaan abdannu sosochoo hin dandeenye. Kunis maaliif nuuf galaa jechuudha. Kana ala wanni beeytee gama Oromootiin beeytee wanni biraa abaa lama tahee deemaa jiru kaafaa lama tahee amma dhaabni birallee kan dhufe hin jiru. Burjaajiin hedduu gara naanillee waan jirtu natti fakkaatu. Gara qabxiin biraa afaannoo fi abiyyiinuu tokkoo hoggaa jennu bikka sana beeytee overgeneralize goone rakko. No, ka abaa maali faannoodha. Piippiinis piippii. Akkasitti adda baasuu qabna. Piippiis faannoos adda adda. Piippiin uummata Oromoo miidhaa jirti dhibbaraa dhibbatti. Itti jirti. Faannoo fi jarri lamaanuu diina bara nuti bar diinummaa isaanii dinne. Ammoo wanni jechuun jiru maali? Piippii jibbina jennee beetee jawwisa kan simannuudha. Toopikni keenya bara yeroo ammaa tana keessatti Oroo Amaaratti deebi'uun qabnu abaa'oo kaafaa fi waraana bilisummaa Oromoo qabannee hiree teenyee fi murteeffachuu qabnaadha. Faannoon naannoo isatti qabsaa'uu danda'a. Duraan dhaabbannu. Maaliif naannoo isaa bilisoomsa jechuun feenuu jechuun mirga qaba qe'ee fi qe'eesii keessa fi araddaa isaa keessatti. Ammoo imalli gara Oromiyaadhaa, imalli gara Finfinneedhaa, kajeellaan araa kiiloodhaa hin danda'amtudha. Piippii jibbina jennee daandii hin saayinuuf abbaa fadheefu. Kalee isaa wayyaaneef hin saayine arraas faannoodhaaf hin saayinuudhaadha. Kanarratti yaada kan adda. Haaloo. Ayyee akka kiyyatti goofuun hin danda'a. Itti fufi ammayee. Itti fufi adeero. Itti fufi. Ani wanni jedhu yoo jiraata nam tokkotti sirni amma jiru kun sirna dhaala kan uummata Oromoo cabsee aanolee calanqoo eebbuu jedhan dhageeyyee warra gartee hayyoota dubbatanirraa dhageenye sirna bilchiginnaa jedhee of yaamu yookiin badhaadhina jedhee of yaamu karaa qaxxaamuraadhaan gara hiyyummatti uummata keenya geggeesse kana garuu mataan nurraa muree mukatti jiree jala ta'anii yeroo suuraa ijaateenya hin garre jechuun isa durii yoggaa jedhan dhageenya aanoleef calanqoo sirna kanaa wajjin taanee nuti gartee fannoo irratti duuluun gahee hojii keenyatti miti. Ani akka nam tokkotti jechuudha. Sirni bilchiginnaa kun kaleessa diroonidhaan walloo fi wallagga irratti shamarratti uummata Oromoodhaan akka isaan lafaan kaanetti gartee daa'immanii fi shamarran waliin bakka takkatti rukute suni dirooniin isaarra gartee gondorii fi baardaarii irratti hin dalagu jechuudha. Oromoo irratti malee. Kanaaf sirna kana wajjin dhaabbachuu hin dandeenyu. Sirni kun gartee sirna
sitti jijjiiramu waan ta'eef amallee isaa wajjin dhaabbachuu hin qabnu. Kana keessa kana dhaabbachuun qabnu. Amma dura akkuma gartee waraana bilisummaa Oromoo qabnu komii saba isaatiif lubbuu isaatiin nutti jiru isa bira dhaabbannee waan nurraa eegamu gochuu qabnu. Har'a gartee naannoo namaa baatii sadii yookiin guyyaa muraasa keessatti bifa kanaan gartee bakka kanarra gahuun isaa uummata wajjin ta'anii uummanni naannoo waliin ta'uudhaan humna tokko hirree tokkoon ta'anii akkatti wajjisiisutti jiran jechuudha sirna bilchiginnaa jee of yaamu kana. Osoo uummanni Oromoo bal'aan gartee waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin ta'ee sobban tokko hin fudhatu jechuudha Oromiyaan bilisa bahuudha. Kanaaf uummanni Oromoodha waraana bilisummaa Oromoo komachuu dhiisee ani eessan jira jedhee of gaafachuu qaba. Inni biyya keessa jiru akka qotee bulaan amaaraa gadi ga'ee fannoodhaa wajjin dhaabbatee lolutti jirutti lolee jira. Lolee hin jiru. Kan ala jiru gartee waraana bilisummaa Oromoo faana dhaabbachuutti jira. Hin jiru. Dhaabbatee komachuudha fi maal nuu godhan jechuu kan ala homaa gochuutti hin jiru jechuudha. Wanni godhuu qabnu kan ala jirrus kan biyya keessa jirrus waraana keenya wajjin dhaabannee gargaaruu qofaadha kan gabrummaa jalaa nu baasu. Kuni ta'uu maallan impaayirri dullattiin gartee sirni minilik suni nutti deebi'uudha fagoo miti yoo kun ta'uu baate. Har'a sirna bilchiginnaa utubuudhaaf jecha lubbuu teenya aarsaa godhuu hin qabnu. Dargaggeessi Oromoodhaa kan waggaa darbe gartee leenjii tokko malee barattoota mootummaa barnootaa keessaa guuranii leenjii malee gargaarsa Oromooti ergamaa jiran jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa inni sirriin lola Tigraay keessatti dhumateera jechuudha. Ijoolleen amma naannoo Amaaraatti fe'amtee dhumutti jirtu tuni ijoollee homaan beekne barattoota mooraa mana barnootaa keessaa guuramanidha jechuudha. Argutti jirra jechuudha. Ani ofii dhalataa walloo keessatti ta'aa ture hunda gartee ijoolleen homaan beekne makalaakaa jedhamanii deeman ijoollee Oromoodhaa kan barnoota mooraa mana barnootaa keessaa fuudhamanidha jechuu kan dandeettiin ukkaasuudhaan beekne akkatti ukkaasan hin beekne. Har'a gartee fannoon diisqarraa hanga seneettoraa fi matarayyaasitti ijoolleen ukkaasan beekne kanarraa hiikkatee akka ishiitti fedhuransanee ishiitaan gartee akka argutti jiru kana gochuutti jira jechuudha. Kana kan nu godhe ilma abbaa gadaa jedhee ofii yaamu kanarratti kiiloo keessa taa'ee uummata keenya gartee aarsaa kafalchiisutti jiru sirna bilchiginnaa jedhee ofii yaamu kana aduwwiin guddaan uummata Oromoodhaa sirna bilchiginnaa jedhee ofii yaamu jechuudha. Inni halagaadha isa maqaa Oromootiin bakka san jiru diinni keenya guddaan ani akkasittan amana jechuudha. Kaleessa gartee diroonii walloo irratti mul'ate. Diroonii wallaggatti ilmaan Oromoodhaa shamarran osoo hin hafin ta'utti ture sun sabaa keessatti uummata rukutaa ture sun har'a ta'u godhe. Maaliif hin doonne naannoo Amaaraa? Kanaaf ani yaadni kiyya kana fakkaataa galatoomaa shabboo ulfaataa yaada gartee uummatarraa fuudhuu keessaniif carraa akkanaa osoo torbanitti al tokko nu laattanii hedduu namatti tola. Kalatoon fadhee shukran. Alo. Ilmaan ayyaamee bikkatan ammallee balleessi kiyya yaada bareedaa kan dhate waan takka hubadhaa. I don't know rakkoon nu qabnu beekadhaa siyaasaa dubbiin gumaa kooreef waa takka bareedu beekadhaa. Oromummaa fi Amaarummaa wal lolu jira sun siyaasaaf dandeessee jechuudha. Kana hubachuudhaaf beektee gola siyaasaa paartii poolitiksii keessaa bahuun nu barbaachisa. Yoo paartii poolitikaa keessa teenye yeroo kunis diina jettaa garuu qabdu profeeshaalii isaa sitti hin dhiisu. Haga dhaabni kee gabbee sitti himutti hin filattu jechuudha. Khabarri yeroo ittiin qabnu bara. Yeroo teenyee kallattii abaa'uu fi kaafaa warra eeggannu hin qabnu jechuudha. Uummanni Oromoodhaa wanti as deemu kana dura dursee laallatee sammuu isaatiin beektee jarri faannoon as deemu jirtiiti maaliin godhuu qaba uummata Oromoodhaaf gaafatee murteeffachuu qaba. Wanni akka shabboo miideetti haasoo kana saniif hin deefu kana. Wanni nu jechuun jiru maali? Waan hoggaa 5 beektee uummanni keenya hajallate kun nu godhaa jiru. PP nu godhaa jirtu kana laallee dogoggora akka gaafa wayyaanee san dalaguun qabnudha. Wayyaanee hoggaa 17 jibbineeti ta hoggaa 150 nu qalaa baate gargaarree masaraa hoggaa seennee beektee isaantu fudhatee ilaarraa kun rakkotan akkanne. Oroo Amaaraa sanitti deebi'uu hin qabnu. Gabaabduu tanam akkana jechuun PP deeggaruu miti. Yeroo ammaa sana keessatti wanni nuti jechuun jiru maali? Gabroonfata haareensi mannuudha jirana. Hamma jiru kuni kan barree bara oolfachuu jira. Falmachuu jiraas moo akkam? Barakachuu jiraatana.
أموها جوسا خان إفرتي مونة أولنينة بي بو برا أكيد دبيني فما نفكاتي وخرب بيسدي هاجل توي ولي يجوا تجرمال قبرون فتا أرا خنا وجيك أبصوت ينقل مناقر نملة بيته قبرون فتا هاري إفرتي مودو هنك أبنو خنا على حسب راكب بي ده قرانا ميسن جتشا جرو أمو آمين جبني آميني وداجا سندي دنيا تشوي nuti beete yeroo ammaa tana keessa PP jibbineef jawwisa fira godhu haa rabbi qabna halo itti fufi itti fufaati galatoo maatiin isin galateeffadha dirmadi waan mati koota kan dubbachuu barbaadeeti dhaamsa dabarfachuu barbaadeeti itti fufi wanni jechuu barbaade wanni guddooni amma asirraa dabru kun waa hedduu jajjabduu tureeti taama mootummaatii fi tafannoo amaaraa tuni waan guddoo miti irra guddoon ammoo nuti asirratti dhaamsa dabarfachuu barbaannu naannawa Finfinnee Dirredawaa Adaamaa Shiroo Shaashamannee iddoo akkanaatti abbaan warri daldaltootaatiif abbaan qabeenya amaaraa jira waan garaa keessaan beeynu waan taateef iddoo kanniin magzana jiru kabboota qabeenyaa ta'u wamarti koota waa hedduutu dalagamuuf deema magzanni kunniin odoo to'atame uummanni Oromoo eeggannoo guddaa godhe tataaniiti kan dhuftuu fi jajjabaatii fi galatooma ulfaadha tanuma. galatooma fadhatis waa hedduutu deemuuf jira. namoonni yaada qabdan ammallee bilbiladhaa yaada feetan isa dhiyeeffachuu dandeessa jawwisiin nu baasoo jettanis yeroo abiyyi nu baasoo jettanis warri piipillee dawwaladhaa mee warri piipii maal yaaddanii jechuudha. jarri isan beeytee hukkulaa baatan ama shana kana gaafin teenyatuun amma miseensa piipiidhaatiif bilbiladha warri piipii deeggartanii ama shan kottee duudaa huulaa hukkulaa tas geessan jarri amma kun ogaasanitti fincile maa kanarraa maal barattanii jechuudha. halo fufi amma itti fufi ani yaada gabaabaman qaba itti fufi yaadni xiyyaarni wanni jechuu barbaade akka leengadda gaafa Tigraay sanitti uummanni Oromoodha itti walloon haatee itti dhumte san akka akkas hin taane barbaada. Guyyaa san dogoggora wabboon teenya isaanii wajji walii galtee jala deemanitti uummanni walloodha. Oggoo isaan ichi seenan dhiichisanii wajjin horiyan ta'uusa irra dhaabbateeti kani laftanyoonni sadarkaa irra duule. Arrallee immoo haafaa ofii habaa ofii waboonis yoo haasoo qote duudaa kana laalanii ani uummata kanaa wajjin hariiroo uummanna kan jaan taate ijuma qote duudaa san ilaaluu qabnaan jaa ana manumatti hin raawwalaba nagaanaa jiraadha. ala itti fufatis kun amma ifa halo itti fufi yaada kee itti fufi Hello. si dhagaamaa itti fufi si dhagaamaa itti fufi Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi itti fufi si dhageenyaa Akkam ooltan nagaa shabboonillee gammeenillee akkam nagaa fayyaa ibsanii baga jiraattanii bareeda yaanni namni tokko tokko yaada adda addaa haasawaa. Sheexaanni kan beekne irra kama beekan tumishaa jedha. Oromoon mammaakee kana ummata mililikii ummata lafee namaa nyaatuuf taaru namni sappoortuuf deema. Bilchiginama wayyaa beektanii waan beekan wayyaa waan beekan namni wal bira dhaabatee waliin haasa'ee karaa jiruuf karaa jirreen illee hiikkachuuf jira. Namni kana ummanni Habashaa qote duudaani waliin Oromoo waliin tadaraaddaramnee kaanee mala goone maal diriddirii maal qabdiyyuu eessa diraaddaramte lafa Oromoo irratti diriddirii barbaaddimu baardaarii irra